wanta ijaan hin argamne yaada amantii beekumsa afaan ilaalcha ijaan hin argaman jarri kun garuu hin jiru akka isaan jiran beekta hojii irratti mul'atu akka itti namni waa hojjetu safuu akka itti namni waliin bulu waan hundumaa walitti qabatee kan jiru immoo nan maatiriyaal kaalchar jedhama. Wanti kun walitti dabalameetu aadaa jedhama. Wanti kun waan salphaa miti. Kana keessa seenaatu dhufaa, kana keessa aadaatu dhufaa, kana keessa beekumsatu dhufaa. Beekumsi illee beektaa bifa adda addaa qaba. Beekumsa Oromoon irratti gara caalaa godhu isa iskuula dhaqatu hin ta'in informal education isa abbootii fi haadhotiin nama barsiisan. Kan hundumaa dabalateetu aadaan ilaalamaa jechuudha. Aadaan mataan isaa yaada baay'ee cimaa kan ta'edha. Baay'ee gaarii soo maatiriyaal kaalchar isa jedhu kana inni muka qabiyyee aadaa muka qabiyyee qabu jechuudha. Muka jedha Oromoonis akkasii kana natti fakkaata. Maaliif muka jechuun kakuu kan wanta kakuu tokko qabu akaakuu tokko qabaatee qabiyyeedhaaf waan ittiin mul'atu waan ittiin calaqqisu qabaa jechuudha. Waan ittiin jiraatan. Fakkeenyaaf dibbeen akaakuu ittiin weellisan keessaa tokko isa akkasii kana qaba jechuudha. Inni kaan immoo akkasii qabiyyeedhaan kan hin mul'anne garuu ilaalchaan hubannaadhaan yaadaan beekumsaan kan darbu jechuun natti fakkaata. Baay'ee gaarii. Amma akka dubbiin kun anumaa fi akka naa'efutti mee dura lafa keenyu yoo isa kanaan Oromummaa bu'uuraa jettanii inni ittaanuma Oromummaa maaliiti? Yookiin ittaanee meeqatu jira? Fakkeenyaaf egaa akkuma uummata kaanee egaa sirni biyya kapitaalizimii kun dhufee biyya lafaarra. Namni hundumtuu biyya qabaachuu jalqaba. Biyya kan inni qabaatu maaliif namni wal dorgomaa? Risoorsii irratti wal dorgomaa. Tokko tokko bituu barbaada, tokko tokko caaluu barbaada. Kanaaf namni ol fakkaatu ilaalcha ol fakkaatu sabboonummaa kan jedhamu. Sabboonummaa qabaatu. Sabboonummaan kun maaliif barbaachisaa ta'e akka uummataatti wal duukaa dhaabbattee waan dhimma kee irratti collective interest yookiis immoo fedhii waloo kan ittiin guuttattudha. Fedhii waloo kan immoo kan ittiin guuttachuu dandeessu sabboonummaa taatee fakkeenyaaf Oromoon amma sabboonaa akka sabboonaatti wal duukaa dhaabbatee akka alagaan akka diinni sabneen. Mootummaa akka qabaatu mootummaan barbaachisaadha. Maaliif biyya lafaa keessatti waggaa 600 kana keessatti waan ta'e keessatti biyyi lafaarra jira hundi isaa yeroo kana dhalatan har'a biyya 193 jira. Biyyi kun hundi kana keessatti dhalatee iddoo qabaatee lafa isaa irratti ilaa naannoon kun kan kooti. Albuudaan naannoo kana kee jiru kan kooti. Namni as kee jiru nama kooti. Wal duukaan dhaabbadha namni dhufee irratti roorrisin jedhee mootummaa toshatee loltuus mataa isaatii national army kan jedhamu toshateetu jira. Waggaa 90 waggaa duraa biyyi baay'een turre. Booddee keessa baay'ee guddachaa deeme. Amma yeroo dhiyoo kanallee waggaa 20 kana kee waggaa 10 kana keessatti waggaa 20 kana keessatti gara biyya 10 dhalate. Ganaa yeroo dhiyootti biyya baay'ee dhalachaa deema. Kun maaliif akkuma warra kaanianis biyya koo irratti horii koo irratti eenyummaa koo irratti abbaa ta'e namni natti roorrisin kan jedhamu koloniin warri alagaan dhufee sitti roorrisee alagaan hoo sitti dhufu baay'ee si hojjeta. Garba si godha. Ashkara si godhata. Lafa keessirraa fudhata. Si saama. Dafqa keessirraa fudhata. Maqaa keessatti si xureessa. Ilaa si warra akkasii warri gatii hin qabne warratti wallaaltu kana siin jedha. Sitti roorrisa. Kana jalaa bahuudhaa fi wal duukaa dhaabbattee dammatteetu sabboonummaa horattaa jechuudha. Oromoon yeroo diinni itti dhufee lolee cabee eega cabee booddee eega obbaratee caba kanarra aanuudhaaf jaarmaa ijaarrateetu
loluu calqabe. Kanammoo kan inni godheef sabboonummaa an Oromoodha. Biyyi koo ani biyyan qaba an namni biraan nan caalu jedhee of ijaaruu calqabe. Egaa loliisa Oromoo kana keessa seenaa keessa inni ilaalle iddoo baay'eetti lolee bara 60 keessa waan baay'ee godhee uummata Oromoo waan inni godhe kun harkatti babbadee diin harkatti balleessinaan gaafa gamuuf qawwee malee bilisa ba'uu hin danda'u adda bilisummaa Oromoo ijaarrateetu loliisa calqabee jechuudha. Kun maaliif Oromoon mootummaa argachuu qaba, Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba, namni biyya isaa keessatti roorrisin jedhee ittiin ani neeshinaal Oromummaan jedha. Neeshinaal Oromummaan kun maaliifan jedhaa? Aadaa biyyoolessaa, seenaa biyyoolessaa biyyaa, eenyummaa biyyaa akka uummataatti akka Oromootti isa namni jalaa diige kana ijaarrachuuf jedhee sabboonummaa kana hundeeffatee aadaasaa, seenaasaa, afaansaa boolla keessaa sanamni owwaale keessaa qotee ittiin baasuudhaaf wallaansoo calqabee jechuudha. Dhumisaa biyya qabaatee nama jalaa qursaa fi roorrisaa waan namni itti qabate jalaa bahuudhaafitu wallaansoo qabachuudha. Yeroo wallaansoo qabu kana Oromoo keessaallee warri joonja'uu qofaatu hin ta'in dhimma fedhii mataa isaatii guuttachuuf jedhee alagaatti galee jira. Isaanillee diina bira dhaabbatanii sulolu. Isaan inni sulloltaa, diina sulloltaa, bilisa obbaasuudhaafitu kanaafitu wallaansoon Oromoo wallaansoo bilisa obbaasuu, wallaansoo walabummaa argachuu kanatu sabboonummaa ijaarratee calqabee jechuudha. Oromummaan sadarkaa lammaffaa sabboonummaa qabaachuu akka uummata Oromootti lafa fedhe yoo dhaladde bifa ba'aattis lixattis kaabattis kibbattis yoo dhaladde an Oromoodhaa afaan koo uummati koo tokko akka Oromootti miidhamne namatu biyya keenya nurraa fudhatee deebinee biyya keenya argachuu qabnan jedhu sabboonummaan calqabu. Sabboonummaan kuni nama hundumaa biratti yeroo tokko jalqabu. Kan inni calqabu Oromoo keessaa warra baratanii warra the best, the brightest, warra argitee namaaf hin bitamne warra jedhu. Yeroo mana barumsaan gashanii leenjisuudhaaf gashan. Nama baay'ee barumsa dhawwatee koloniin nama xinnoo tokko leenjisee akka inni uummata gidduu mootummaa gidduu adeemee ashkara ta'ee intermediarii jedhu waan faranjiidhaan. Jara sana tottoshee jara diinatti dhiyeessee horii Oromoo irraas guuree gibiras guuree waan Oromoon qabu guuree nyaaba kan gashan warra akkasii leenjise warra barate. Kana keessa ammi tokko hin dide jechuudha. Warri dide kun warra sabboontota, warra Maccaa Tuulamaa jaaran, warra adda bilisummaa Oromoo jaaran, warra Harargee keessatti fakkeenyaaf aadaa Oromoo deebi'ee marguu qaba jedhan Baalee keessatti qawwee fudhatanii nyaabi lafa keenya nurraan fudhattiin amantii keenyatti nutti roorrisin jedhanii warri qawwee fudhatan warri kun hundumtu sabboonummaan itti dhaga'amnaan calqabanii diinni immoo kan hundumaa caccabsitee ishee fixxu harka lafa jalaan dhokatanii warri beektoti baay'ee bishaatan adda bilisummaa Oromoo ijaaran. Kun sabboonummaadha jedhama, Oromummaa biyyoolessaa jedhama. Baay'ee gaarii. Amma sadarkaan lammataa sabboonummaadha jettani. Inni jalqabaa nam tokko Oromoo ta'ee aadaa Oromoo sana keessatti dhalatee afaan Oromoo baree safuu Oromoo baree duudhaa Oromoo qabaatee maatii Oromoo keessatti guddatee hawaasa Oromoo keessa jiraatee aantummaa saba isaaf qabaatee akka sanatti dhalata achi keessatti barata. Amma kan isin jettanii sadarkaa lammaffaa yeroo ga'u namichi silaa galaana sana keessa daaku suni dubbii jiru hundumaa wanta dhalootaan maatiidhaan isatti darbe sana keessatti namni of arge suni bishaatee dhufeetu amma nama ga'aa ta'ee dhaabbateetu eenyummaa isaa sanaan saba isaa sanaan qabeenya saba isaatii sanaan qabeenyi isaa suni akkuma silaasin jettan isa mukeetii qabu agarsiisa kan qabu qabiyyee kan qabu ta'uu danda'a
yookiin immoo bakkeetti kan hin mul'anne garuu ilaalcha keessatti kan mul'atu, amantii keessatti kan mul'atu, hubannaa keessatti kan mul'atu, isa akkasii kana isa qabatu kana isa kanaan inni ittiin boonuu jalqaba kan kooti kun jedhee jechuun natti fakkaata. Yeroo sana ta'u difeendi gochuu danda'a, mul'isuu danda'a isa sana kan kooti kun. Ani saba biraa wajjin yeroon dhaabbadhu nama adda ta'e tokko wajjin yeroon dhaabbadhu waan inni irra dhaabbadhe tokko qaba aniyyuu jedhee isa sanaan mul'ata jechuu keessan natti fakkaata. Ila akkas garuu waan tokko waan ibsu qabnu namni Oromoo aadaa Oromoo bare afaan Oromoo bare namni Oromoo hundi isaa nationalistii miti. Kan nama baruu qaba. Isa keessaa hubate jechuudha kun. Isa keessaa hubate, isa keessaa waa fagootti ilaalee shira naftanyaa baree, shira galtuuf galtuu baree, uummata isaa aadaa isaa turoorrifamuu, nama xiiqii qabu, nama biyya isaa durii, aadaa isaa durii baree gara booddeettis ilaalee uummati koo kun bilisa ba'uu qaba. Uummati koo kun namaan gadi miti. Attamitti yartuu na turoorrifti. Nafxanyaan maal nu caalte nu turoorrifti. Bilisa baana warri jedhan namoota muraasatu calqabaa booddee achirraa ka'ee guddachuu calqaba jechuudha. Guddachuu calqabee utuma jedhuu dargaggoota bira gahaa deemaa jechuudha. Amma yeroo dhiyootti kan ijoolleen kaatee socho'aa turte dammaqinni kun ijoollee bira ga'ee jechuudha. Inni iyyuu bargoodha garuu bargoo ta'uu isaa baruu qaba. Haa ta'u ani dura akkan itti lafa kaa'uudhaa barbaade akkan ofii koof akkanaa golitti Oromoon wal fakkaataa wal barbaadaa jedhu waan wal fakkaatu wal bira fannisuu jedha Oromoon. Akka dubbii ishee naa galtee waan inni qabutti fannifachuu kan danda'utti dheenjooraa jira. Kanaaf inni lafuma gabrummaan hin jirrettiyyuu lafa koloneeffamuun hin jirrettiyyuu sabni tokko dhalataan saba tokko jalqaba ijoollummaa isaatti aadaa sana keessatti dhalatee guddatee dhufeetu booda immoo yeroo nama ga'aa ta'uu deebi'ee ilaalee saba isaa ofiisaa warra kaanii wajjiniin ilaalutti ka'a. Yeroo sana hubannaan inni qabatu suni sabboonummaa sana naashinaalizim isa jedhamu namni sun Oromoo haa ta'u, namni sun nama biyya dhalataa Ingilizii haa ta'u, kan Chaayinaa ta'u akka sanatti hubachuutti dhufa natti fakkaate akka sanatti ibsuu barbaade. Waa tokko waan isin siree jettan tokkotu jira. Waggaa 500 kana keessatti maannoo kapitaalizimiin dhufeetu namni biyya qabaachuu jettani. Kapitaalizimii dura namni biyya hin qabu ture. Innaan jechuu barbaade tarii inni kapitaalizimii kuni karaa ittiin gurmaa'anii mootummaa giddu galeessa tokko dhaabbatanii biyya ta'an sana fide malee durumaayyuu namni amma fakkeenyaa fi loonsaa eessatti akka bobbaaffatu, bishaansa akkam akka obaafatu, eessa dhaquun akka malle, eessa dhaquun akka malu sunumaayyuu beeka ture. Amma garuu walitti guuramee dhufeetu giddu galeessa ta'e isa jedhu ibsuu barbaaddanii jedheen. Yaa ilaa duraan namni iddooma qaba, tireetirii lafa irra jiraatu qabaata. Fakkeenyaaf amma Oromoon humtillee jaarraa 16 fi amma 19 walakkaatti biyya tolchatee biyya isaa qabaatee nyaaba ofirraa dhowwaa biyya Oromoo jedhee waamaa ture. Sirna kapitaalizimii keessa galee miti. Garuu kompitiishiniin naannoo isaa jiran warri impaayirii jalantu ture. Karaa ba'aa warra impaayirii Islaamaa jaaran. Karaa kibbaa warra impaayirii Amaaraa jaaran. Jarri kun lamaanuu Oromoo cabsanii Oromoo durorrisuuf jennaan Oromoon lakki kana fudhannu jedhee akka biyyaattitu of ijaaree jechuudha. Kun yeroo sana sirni kapitaalizimii baay'ee jabaatee hin galle garuu waan tokko fooliin isaa mul'ataa jira. Nation state isa jedhamutu garuu hin jalqabamne yeroo sanatti. Nation state hin jalqabamne naannoo
garuu biyya Awuroopaatti jalqabameera. 16th century 15th century jalqabe jechuudha. Yeroo kana gaa namni boundary isaa fudhatee geopolitical boundary isaa qabaatee yookiis immoo daarii isaa tolchatee biyyi kun kan kooti kanarratti na tabbaadha kanarratti mootummaa natu qabadee ijaarrachuu jalqabe. Kana keessatti gaa beektaa duula meeqatti Awurooppaa keessatti nama meeqatu dhume namni ol fide ol ajjeesee ol fide. Afrikaatti immoo akkuma kapitaalizimiin jaarraa 16ffaa keessatti dhufe bifa lamaan dhufe tokko karaa garba nama gochuu ilma namaa fuudhanii meeshaa gochuu. Kana keessatti illee Oromoo garba ta'ee gurgurameera. Kana booddee immoo lafarraa fudhachuu waan inni qabu hundumaarraa fudhachuu namallee meeshaa godhachuu kan hundumaa ta'e kun hundumtuu gaa akka namni mootummaa mataa isaatti qabaatu yoo mootummaa mataa kooti qabaadde malee rakkina kana jalaa bahuu hin danda'u kan jedhutti geesse nama nation state kan jedhamu nation state kana keessatti kun projektiin kun egaa yeroo sana duraan calqabame amma yoonaatti sirni kapitaalizimii sirni nation state two sides of the same coin. Sirna biyya lafaa kana keessatti kilabii kana keessa galuudhaafatti mootummaa qabaachuu qabdu. Yoo mootummaan qabaan alatti si eeganii yoo sanyiin duguugames yoo si ajjeesanis namni si dhaga'u hin jiru. Fakkeenyaaf amma meelaal Oromoo keessatti naannoo Horroo Guduruutti Oromoo fixaa jiran. Wallootti Oromoo fixaa jiran. Naannoo Finfinnee maanin iddoo ummati Oromoo Karrayyuun jiraatutti fixaa jiran. Namni dubbatu hin jiru. Biyyi lafaa waan tokko dubbatu. Maaliif Oromoon jabaatee ofirraa dhaabuu waan hin dandeenyeef namni si dubbatu hin jiru. Biyya lafaa kana keessatti akkuma hin gadda jedhee nama humna qabutu mula. Yoo ati humna qabaattee dhiibdee dhuftee dhattee balbalatti rukuttee jara sana keessaa iddoo sii kenna mana lixxeetu atis nation state ijaarrattee mana keessa lixxaa jechuudha. United Nation miseensa kana ta'uu dandeessu yoo nation state qabaatte qofa. Achi keessa warri jiru ol qixxeera jechuun miti garuu achuma keessa balbala sana gadheetuudhaaf aangoo qabaachuu sirra jira jechuudha. Amma Oromoon amma waan sana dhabee sanyii duguuggaan waggaa 150 irra ga'ee har'allee akkuma gaafa Oromoon yeroo qabame miirri irraa muramee harmi irraa muramee ajjeefamee bineensi nyaachifame har'allee mootummaan Itoophiyaa fi Habashaan olii galanii Oromoo irratti duula bananii akkuma gaafa sanaa har'a innaa dhaggeeffatte waan Horroo Guduruu keessatti ta'aa jiru. Nama baay'ee bineensi nyaatee lafeen isaanii karaa irratti babbadee dubartii irra harmi citee ijoollee xiqqoon ajjeefamtee sagalee dhabee jira. Kun maaliif Oromoon mootummaa waan tan qabaanne. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Oromoo miti. Kanaaf Oromoodhaaf garaa sinna'u Oromoodhaaf waan tokko godhu biyyi lafaallee gara caalu mootummaa Itoophiyaa dhaggeeffata malee mootummaa Oromoo hin dhaggeeffatu. Oromoon immoo baay'een wanta talbaajjee kanan barreef mootummaa nafxanyaa wajjin dhaabatee warra lafa dhidhiitu baay'eetu jira. Dubbiin amma dubbachaa jirru kun dhugaa matti dubbii salphaa miti Dr. Hambisa dubbii baay'ee wal xaxaa seenaa wajjin, polotikaa wajjin, ikoonoomii wajjin wanta wal qabatee jirudha. Wanta yeroo dhiyootti akka salphaatti ibsan miti. Fakkeenyaaf ammanii waa'ee biyya lafaa kana the capitalist world system or the modern world system kan jedhu koorsiin an barsiisutu jira. Waa'ee makanaa semisteerii guutuu irratti ijoollee barsiifnee kan wanni goone leejjimu irratti jira. Kana uummati keenya waan kana gaariitti barachuudhaafis carraan arganne hin hubannes namni isa gowwoomsitti taphachaa jira. Mee ta'u itti deebina isa ilaalcha namoonni adda addaa qaban kana amma sadarkaa lama dubbanne Oromummaa kana gaa Oromummaa bu'uuraa dubbanne Oromummaan bu'uuraa kun immoo yeroo namni sun guddatee dhufu hubannaan suni ofiisaa fi inni duraanii kun namni sun ofiisaa fi itti yaadee itti abbalee kun akkas jechuudha jedhee hin dhufne ta'a.
garuu yeroo guddatee itti abbalee itti yaadee jecha isaa afaan faranjiitiin articulate godhan waa tokko irratti xiinxalanii ani kanaaf hin dhaabbadha kana hubannaan koo akkas isa jedhan sana yeroo dhufu sabboonummaa sana agarsiisaa jettan isa booda sadarkaa biraan jira. Sadarkaa baay'ee jira. Yeroo sabboonummaa kanatti immoo hidhame maal jira? Sabboonummaan kun beekumsatti hidhama. Beekumsi kun beekumsa callumattee common knowledge kan jedhamu jira. I don't know afaan Oromootti maal akka jennu. Beekumsa bu'uuraa jechuu dandeenya isas namni hundumtuu akka bu'uurummaatti namni hundumtuu akka inni beeku waan eegamu tokkodha. Waan sana jira. Maaltu dhufama immoo beektaa? Yeroo bilisan ba'aa jettee sabboonummaa argattu ilaa jarri nyaati warri namniidhaan sun beekumsa akkasii qabu. Ilaalcha akkasii qabu. Akkasitti waa ibsu. Nummuu akkamittiin beekumsa isaanii kana yaada isaanii kana ilaalcha isaanii kana beekumsa caalaadhaan fashilsinaa jedhaniitu qabu. Hammina isaanii sabboonummaa sana ittiin diiguudhaaf deeman jechuu keessatti. Yes. Fakkeenya hamma muuxannoo tokko isin kenna waa'ee wallaansoo Oromoo fakkeenyaaf baarootuun saafaa gisee adda bilisummaa Oromoo jaalanii nama tokko mada'uu kooti malee isa qofaa jechuu qoomiti. Inni achi keessatti baay'ee beekamaadha. Duraan dursanii beekumsa waraqaa tokko baasan beektaa? Nama intellectuaalii biyya Oromoo keessaa hundumaa walitti fidanii nama 7. Akka isaan waa qoratanii gadi fageenyaan seenaa Oromoo cunqursaa Oromoo irra ga'u sirna mootummaa Habashaa maal akka ta'e qoradhaa fidaa jedhanii qoratanii fidan. Awwa qoratan nama baay'ee ta'anii xiinxalanii ilaalanii akka gaariitti eega hubatanii raatanii waraqata tokko gabbaasan. The first Oromo manifesto jedhama jechuu danda'ama. Maqaan isaa The Oromos Voice Against Tyranny jedhama. Waraqati kun waraqata sana namni dubbisee ilaalee lammaffaa Habashaan maal akka taate sirni nafxanyaa maal akka ta'e akka gaariitti sii gala. Garuu immoo namni namaan geeddarama. Warra kana barreesse keessa tokko namicha Nagaashoo Gidaadaa jedhama. Deebi'ee OPD ta'e innis takki seenaan kun namaa yoo galu beektaa? Warra maxxansa keessaa nama tokko ture. Isa hamaa keessaa dha'uu kootiin. Namni baay'een warri kiyaabanee ba'ee amma Fiffiitti galan illee jiru. Warri galle jiru. Warri lubbuun jiran jiru. Warri kun xiinxalanii waan kana godhan. Kun achirraa ka'ee faawundeeshinii Oromoo Scholarship, faawundeeshinii Oromoo Studies, faawundeeshinii ilaalcha Oromoo ta'e jechuudha. Beekumsi kun achitti calqabe fakkeenyaaf yeroo 1976tti pirogiraamii adda bilisummaa Oromootu ba'e. Yeroo sana wanta baay'ee ta'aa ture Finfinnee keessatti waraqata baay'eetu ba'aa ture kan uummata Oromoo irratti xiyyeeffatu. Sabboonummaa Oromoo irratti xiyyeeffatu kutaa 2tu ture. Tokko bakkalcha Oromoo jedhama. Dargaggoonsaa warraaqa jedhama. Warraaqa jedhama. Gara biraan immoo Oromiyaa jedhama. Oromiyaan immoo kan dargaggoo kuuca dargaggoo jedhama. Jarri kun lachuu waa'ee Oromoo gadi fageenyaan xiinxaluu jalqaban. Haa ta'u iyyuu malee booddee keessa kan jabaatee cimee adda bilisummaa Oromoo ta'ee kan gadi ba'e warra bakkalchaa sanaadha. Waan baay'ee xiinxalanii waraqata facaasuudhaan waan baay'ee hojjechaa turan. Oromiyaanis waa hojjeteera. Kuuca dargaggoos waraqata facaasaa turanii dhugaadhumatti waan yeroo sana xiinxalan suni baay'ee cimaadha. Akka gaariitti nyaaba akka gaariitti wanni godha. Yoo waraqata sana wajjin qabante yookiin si ajjeesu yookiin si hidhu bara baay'eedhaaf. Booddee kun egaa dubbiin cimaa deemee adda bilisummaa Oromoo kun jabaatee gara
armi struggle gala odemu wallanso Oromoon cimee nama baay'ee hiitee waa balleessanii miti namoota baay'een maalumaa bitu waa Oromoo kaaftanii jettee guurtee hiitee kaan ajjeeste fakkeenyaaf yoo akka jeneraal Taaddasee Birruufaa immoo irra shantayyuudha. Waa ballee Oromoon lafa argatu uummati koo bilisa boode malee waan tokko waan balleessan qabu Oromoo ta'uu isaati. Duraan immoo warra akka Maammoo Mazammirfaa fudhanii fannisan. Oromoo namni beekaa ta'e namni waa beeku beekumsa bilisaa baataa deemu hin ajjeefamu. Isa keessatti. Maaliif summii baatee deemaa yaadi sun yoo uummata Oromoo bira ga'ee uummata Oromoo nuun bitama waan jedhaniif keessaa guranii ajjeesu. Booddee wallaansota Oromoo biyya keessaa yoo ba'ee biyya lafaatti ballachaa deeme wallaansi fakkeenyaaf caaffati tokko Oromiyaa kan jedhamu Gadaa Malbaa jedhamee ba'ee Gadaa Malbaa kun Dr. Taaddasee Ebbaati lubbuu isaa maaru yeroo dhiyootti waggaa darbe du'e isa kana barreesse kitaaba sana. Kitaaba sun gaafa adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee kitaaba sana ittiinitu uummatatti facaasanii uummatatti dammasaa turan seenaa Oromoo lafa Oromoon eessaa ka'ee maalirra akka ga'aa jiru. Booddee wanti kun guddatee biyya alaattuu uummati sabboontoti Oromoo gisee ba'anii beekumsa kana guddisuudhaaf waldaa qorannaa Oromoo ijaaran Oromoo Studies Association. Namooti kana ijaaran namooti baay'een kitaaba katabuudhaan artikelii barreessuudhaan seenaa Oromoo isa dur dhokatee ture biyya lafaarratti laayibirarii biyya lafaarra gaafa biyya dhufee laayibirarii keessa gaallaa itteetu gugulii goote barbaadda waan tokko illee hin jiru gaallaa kan jedhu. Amma seenarra dhattee laayibirarii biyya Oromoo biyya lafaarra na laalte kitaabi Oromoo artikeliin Oromoo biyya lafaarra guutee jira. Oromoon beekumsa bilisaa horate jechuudha. Isa dur nama jalatti gaaddisa namaa jalatti gaaddisa Itoophiyaa jalatti dhokataa ture gadi ba'ee mataa isaan himatee beektota horatee beekumsa kana biyya lafaarratti mul'isuu calqabee jechuudha. Yeroo kana godhu karaa adda addaatti of ijaaruudhaan communityatti of ijaaruudhaan association adda addaatti of ijaaruudhaan waa'ee uummata Oromoo kanarratti hojjechuu calqabee Oromoon gaatuma biyya keessatti ukkamamaa ture dallaa cabsee gadi ba'ee biyya lafaarra guutee jechuudha. Akka Oromoon kan hojjetu nyaaba itti hammaattee ajjeechaa fannisuu biyyaa baasuu hawwootu namni baay'een biyyaa yaa'ee har'a biyya lafaarra guutee biyya Miidilist, biyya Afrikaa, biyya Ameerikaa, biyya Awustreeliyaa wallaansoo kanatti hidhamee gadi faca'e. Yeroo kan nama dhibu uummata Oromoo kana warri gadi baqatee ba'e kun badaa kana waan kana warra nu bannee jira. Gadi ba'ee callumadee kan taa'u. Dirqama fudhatee ba'e irraanfatee gaafa dura gadi ba'ee baqatee maqaa Oromoo himateetu refuujii fa'aa ta'anii baay'een gadi ba'ee waan tokko jechuu dhiisee nama taa'u ba'ee jira amma namooti baay'een wallaansoo keessatti warri hin hirmaanne. Mee isattis hin deebina isa toora keenya isa jalqabaarraa akka hin banneen barbaada. Naayyamoo keessanii fayyaataa toora eegsisuu jechuu kooti. Itti deebina isa kanas gaaffii cimaan qabayyuudha waa'ee isaa irratti. Egaa amma waa sadii agarree Oromummaa bu'uuraa sabboonummaa itti aanee immoo isarraan kan ka'e waa'ee beekumsaa waa'ee hubannaa fiddanii. Beekumsa kana yeroo jettanii beekumsi kun mana barnootaa galanii katabuu fi dubbisuu barachuu duwwaa miti. Oromoon baay'een utuu carraa mana barnootaa galee katabuu fi dubbisuu iyyuu hin qabaatin beekumsa haaraa maddisiisee beekumsa maddisiise sana immoo sammuu isaatti qabatee utuu irraan maqiin hubannaa guddaadhaan yeroo inni dabarsu yeroo inni
lallabu recite godhu yeroonni dhaloota tokko dhaloota sakaanitti beekumsa guddaa sana dabarsu hubannaa sana dabarsu akkaataatti namni jiraachuu malu akkaataatti namni tokko ittiin of eeguu malu akkaataa namni tokko nama biraa wajjiniin hariiroo uummachuu qabu sana hundumaa dabarsu kana hundumaa dabalata natti fakkaata. Tarii mana barnootaa galuudhaaf bidala dubbisuu barreessuu jalqabuun sun immoo kan inni gargaaru hubannaa biyyootii biyya lafaarratti jiraatu sana hubannaa Oromoo sanaa wajjiniin wal fidanii walitti masakanii wal bira qabanii ilaalanii hubannaa inni biyya lafaarraa horatame sunis akka inni dhufee hubannaa Oromoo sana utubu gochuu sana irratti bobba'uu natti fakkaata. Hojii sana natti fakkaatan isin jettan. Baay'ee yaada gaarii kaafan. Beekumsi wallaansoo Oromoo iyyuu warri jiraachise warra beekumsa dhalootaan uummata keessatti muuxannoon argatanidha. Fakkeenyaaf yeroo adda bilisummaa Oromoo lola dhaqu warri qubachiisee nyaachisee bira goree karaa itti agarsiisu warra akkasii. Warra dhalootaan qaramanii muuxannoon qaramanii utuu beekumsa mana barumsaa dhaqan warra saayinsistii ta'an filoosoofii meeqatu jira itti fakkaata iskuula hin dhaqin waan fedhe xiinxalanii kan argeera nama baay'een interviiyuu godhaa ture giseen biyya kee ture barachuudhaaf akka isaan itti waa beekan akka isaan itti xiinxalan aadaa Oromoo teellaatti deebi'anii gadaa Oromoo mootummaa Oromoo kan sitti himan jireenya ogeetti waan tokko hin raanfanne beektaa yeroo Zamachaa Dargiin Harargee deeme yeroo sun kaasee waa'ee gadaa jaarsoliin maal akka yaadan qorachuu jalqabe. Nama guddaa jaarsa tokko daddaritti dhaqee mana isaa dhaqee namni nageessee gaaffii gaafachuu jalqabe. Waan hundumaa natti hime jaarsu. Waa'ee gadaa Oromoon akka eessaa gahee akka dhufe qomoon isaa maal akka ta'e sanyii hundumaa. Namni kuni probably religious schoolee galeera ta'a. Garuu modern education waan barate natti fakkaata. Maal jedhe beektaa dhumarratti Oromoon jedhe kan hin raafatinatti. Intala isaa waamee maal jedhe yookaan intala isaa nama Oromoo jaallattee ganda hin ilaalin amantii hin ilaalin itti heerumti jedhe. Can you believe waan akkasii? Nama beekaa akkasii kan. Namicha kana giseen qoradhee ilaalu ijoollee isaa baay'ee barsiise namichi kun. Ijoolleen isaa kaan paastoriidha, kaan looyeriidha, kaan neersiidha. Hunda isaanii barsiise. Gaafa Tigreen nattu Tigreen namicha kana afaan isaa keessatti moofaatti kaamsitee utee jeettedhan. Mi waan diinni hojjetu laalu namichi kun nama beekaa nama Oromoodhaaf waan baay'ee hojjetu maquma beekaa ta'ee bitu naftanyaan Tigree afaan isaa keessatti moofaatti guuranii ukkaamsanii ajjeesan. Namooti baay'een iskoolan galiin jiran. Ani mataan ko kanan irraa baradhe Oromummaa caalaatti warra mana barumsaa hin dhaqinitti. Barumsi beektaa gara caaloo nama qara itti qara. Doofaa immoo doofaa godhee baasa. Maal jechuu kooti? Waa'ee biddeen keetii yaachuu dandeessaa, hojii qabattee ittiin jiraachuu dandeessaa, garuu waa'ee biyya keetii akka xiyyaanne si gochuu danda'a. Oromoo baay'een baratee waa'ee biyya isaatii, waa'ee uummata isaatii, uummata keessaa dhufe baadiyyaa keessaa dhufe illee kan hin yaadanne kan deebi'ee amma piippifaa ta'ee bara Tigreetti galee uummata Oromootti roorrisee itti taphate warra barateedha. Warri immoo sabboonaa ta'ee qawwee baatee utuu hojii guddaa qabu sadarkaa guddaarraa hojii isaa dhiisee uummataaf du'ee jira. Kanaaf barumsa jechuun dhaqanii maqalamee waa katabuu baruu miti. Kanaaf beekumsa indigenous knowledge kan jedhamu jira. Fakkeenyaaf qormaati Oromoo indigenous knowledge irratti hundaa'a. Beekumsa ganamaa
Ajenname natti fakkaata. Beekumsa ganamaa. Oromoon beekumsa ganamaa cimaa qaba. Fakkeenyaaf warri gadaa uume mana barumsaan nan siistemii baay'ee cimaa ta'e, sirna baay'ee cimaa ta'e, kompleksii kan ta'e, kan waa'ee seeraa, waa'ee amantii, waa'ee biyya lafaa, waa'ee mootummaa, kan hundumaa lafa kaa'ee uummata dhaqanii mana barumsaa miti. Uummata magaalatti baratanii informal education dhumaan. Education bifa lama qaba beekta tokko formaalii dhaqxee mana iskuulaa dhaqxee barachuu. Lamaffaan immoo uummatuma keessa teessee muuxannoo dhumaan barachuudha. Kanaaf barumsa hojjennu karaa lamaa. Barumsi gaa'innoon nama waa'ee katabuutti ta'uu dhufu, waa'ee biyya lafaatti walitti dhufu, Oromoo kana hundumaa walitti dhufu, akka biyyaatti yaadu modern education itti barbaachisa. Kana xiinxaltee beekumsa duriif, beekumsa ammaa, beekumsa biyya lafaatti hiitee waa'ee uummata keetii ibsuudhaaf beekumsa jabanaa immoo si barbaachisaa jechuudha. Kun hundumtuu walitti hidhameetu beekumsa bilisaa ta'a jechuudha. Namni modern education argate hundumtuu garuu isa kana gochuus immoo hin danda'u miti. Hin danda'u yaa. Maaliif yoo achi keessa sasila jenne sana barbaachisaa natti fakkaata. Sabboonummaan ni jedhu sun barbaachisaadha isa kanaaf. Yaa organic intellectual jedhamu warri waa'ee biyya isaaniif qooqaman. Yoo akka sana ta'e malee amma falammii ta'uu kana amma Oromoodhuma gidduutti Oromoota ta'anii Oromoon nan tokkaan Oromoodha jennaan Oromoodha jennee fudhanna. Yoo abbaan dide inni waa biraadha. Garuu nam tokko ani Oromoodha ofiin jedhee maqaa Oromoo dhaatee garuu yeroo tokko yeroo aantummaasaa Oromoo wajjiniin ta'uu dhiise. Sabni koo maal barbaada? Fedhiin saba kootii, rakkinni saba kootii maali? Fedhiin saba kootii maali? Hiikaan rakkina saba kootiif malu maali? Ani akka ilma yookiin intala Oromoo tokkootti akka nama carraa argatee barnoota addunyaa ammaa kanaa fi carraa argatee dubbisuu, arguu, aadaa biraa arguu, akkaataa jireenyaa saba biraa arguu isarraa waa barachuu danda'ee tokkotti isan baradhe kanarraa ani immoo fidee saba koo biratti maaliin dhimma baasuu danda'a jedhee ilaaluu kan danda'u yoo aantummaa qabaateedha. Yoo aantummaa saba sanaan qabu ta'e garuu isa sila jennee dhagaa barnooti biyya keenyatti impaayera sana keessatti barannu barnoota ganamaa sana utubu barnoota ganamaa sana irra dhaabbatee beekumsa saba sanaa bal'isuuf malu utuun ta'in beekumsa saba sanaa gara doofummaatti kan geeddaree doofummaa kan isa barsiisu akka nam suni akka inni of jibbu akka inni dhaloota isaa jibbu akka inni amantii saba isaa jibbu akka inni ilaalcha saba isaa jibbu hubannaa saba isaa jibbu kan godhu waan ta'eef warri akka sana godhanii warri saba isaanii qaanfachaa dhufanii saba isaanii wajjiniin dhaabbachuu dhiisaniitu warra diina saba sanaa ta'anii bira dhaabbatanii fedhii saba sanaa irratti yeroo isaan duulan agarra. Inni kun nama farajuu utuu hin ta'in attamitti namni tokko Oromoo ta'eetu isa gaaffii Oromoo sanaa irratti diina ta'a jennee yeroo laallu yoo akkas ta'e malee kan biraa maal ta'uu danda'a? Yaada gaarii kaaftanii. Beektaa sabboontota Oromoo maal jedhu garuu sun? Tribaalist, neronaationalist xiqqoo waa'ee biyyaa warra ayyaanne extremist warra arraba akkasii isa arrabsu warra akkasii. Wanni mudaa isaanii dhokfachuuf garuu isaan maal godhuuf isaaniif kan lafa Oromoo gurguratu kan Oromoo gurguratu isa. Amma keessa ba'aniyyuu ijoollee Oromoo durba Oromoo biyya lafaatti gurgurachuu jalqaban. Miidhaa guddaan kana caalu maali? Dur warri akkas ta'anii
Oromoon akka garba ta'ee gurguramu duula minirikii fayyadaqanii Oromoo qabanii garba godhanii gurgursiisaa turan. Warri kun Oromoodhuma baratee immoo deebi'ee anatu salaxxanee anatu beekaadha. Warri akkasii kun waan beektu maqaa waan beekneefitu waan xixiqqoo fudhattee fiddi. Uummata guddaa xiqqeessiti. Sabboonummaan gatii hin qabu. Oromoon sabboonummaan isaa hamaadha. Warra akkasii kun baduu qabu najjeemna. Jedhanii bakka itti baasan Russian siisu ajjeesisu. Warra akkasii kun namichi tokko maal jedhe beektaa baay'ee beekamaadha namichi kun. Walter Rodney jedhama. How Europe underdeveloped Africa. Kitaaba katabe. Achi keessatti maal jedhe beektaa colonial education produces more fools. Fools jedhe. Namichi immoo Frans Fanon kan jedhamu The Wretched of the Earth kan jedhamu. Kitaaba baay'ee maxxanse White Mask, Black Skin White Mask jedhee kitaaba baay'ee katabe. Maal jedhe beektaan immoo warri kun jedhe balaa guddaa uummata isaaniitti kan fidan afaanin hawaasaa nama guddaaf godhanii warra salaxxanaaf godhanii afaan miidhaganii gooftaa isaanii caalaa afaan biyya sanaan yoo afaan faranjii ta'e afaan faranjiidha, yoo firaansii ta'e firaansii, yoo amaaraa ta'e afaan amaarinyaa dubbachuudhaan caalaa warra kaan caalaa jedhe uummata sanatti shororkeessaatti fidu jedhe. Jarri kun lamaanuu waa'ee inferiority complexii akka warri baratanii akkuma qotiyyoo sirni colonial education leenjise utuu deebisanii gaaffii hin qabaatin isoo fudhatanii bira deeman baay'ee jira. Oromoo keessa dhiifama naa godhaa malee warra akkasii baay'eetu jira. Unuma bira naanna'uu baay'ee isaanii jira. Warra akkasii kun utuu afaan qabatanii illee gattaa'anii gaariidha. Akka wallaansoon kun yoo cimee dhufee isaanitti dubbii fiduu fakkeessaniitu wallaansoon kun akka itti diigamu akka itti badu warri godhan Oromooma keessaa ba'an ani maqaa isaanii Itoophiyaanaayizd Oromoon jedhan Itoophiyaa Oromoo warra Itoophiyaa ta'an ofii isaanii gatanii gaabii halagaa uffatanii eenyummaa halagaa fudhatanii uummata isaanii gattinneessan tuffatan amantii uummata Oromoo tuffatu fakkeenyaaf waaqeffannaan wanni dhadhuun maa isheen kaafiradha. Peegaan jedhu afaan Oromootti peegaan hin maali? Beektu warra amantii hin qabne ishee jedhan waan Oromoon qabu tuffatan. Akka Oromoo waan isaa qabu gatee badee nama biraa ta'u godhan. Garuu innaa ilaaltee amantii Oromoo yoo ilaalte amantii Oromoo duriis waaqumatti amana. Amantiin Oromoo waaqa nama neechar jedheetu walitti fidee kan hundumaa baalaansii gochuudhaan akka itti nagaaf guddinni jiraatu kan barsiisudha. Kana fayyadu xinneessanii abaaranii maqaa baay'ee itti dibanii maqaa baay'ee gaggadee itti himanii akka Oromoon of jibbii ofirraa baqatu godhu. Warri akkasii kun maqaa amantii fudhatu, maqaa barumsaa fudhatu, maqaa adda addaa fudhatu. Maal egaa isin waa'ee amantii kana achirratti ekspertiidha baay'ee beektu yoo ta'a baay'ee gadi baaftanii himuu dandeessu. Galatoomaan jedha. Baay'ee fayyaa ta'a. Sirriidha waan dhuma dubbiin barnooti yeroo jennu barnooti sun akkuma amma jenne kanatti addaan ba'uutu irra jira. Jechi afaan Sidaamaa tokko beektu jedhee yaada qamisiin gaafa xinqataaf hin taane aciccitu jedhu. Barnootis immoo barnooti ittiin hawaasa ofii ijaaruu, saba ofii deeggaruu, saba ofii rakkina keessaa ittiin baasuu, doofummaa keessaa ittiin baasuu, gabrummaa jalaa ittiin baasuuf maa hin baasu taanaan barnooti sun maal baasa akkuma sila jettanii
waa'ee nyaatanii buluu ta'a. Nyaatanii buluudha taanaan immoo sangaanuu marga dheedee bula. Kanaaf hubannaa sana akka qabaannu nu gargaara. Baay'ee gaariidha. Egaa waan biraa yoo isin ittiin dabaltan ta'e gara xumuraatti fiduu nu wayyaa. Amma waan nuyi haasofne Oromummaan bu'uuraa maali? Sadarkaan itti aanu maali? Inni sabboonummaadha jenne. Kana booddee immoo kan hojii keessa nama galchuu, hojiitti nama oofuu, akka namni tokko hojiidhaaf hidhatee akka inni bobba'u kan godhu immoo beekumsa isa Oromummaa fi sabboonummaa sanarra dhaabbatee ittiin maa'ii baasuuf nama gargaaru ta'uusaa dubbanne. Kan biraa kan itti dabaltan qabdu? Waan lama ta'e waan haasofnu keessaa tokko. Okay. Sadarkaa national projectii ijaarratan. Inni lamaffaa immoo global Oromummaa isa jedhu. Yeroo biraa yoo haasa'uu dandeenya isa yeroo bal'inne haasa'uu dandeenya. Okay. Bal'isnee haasa'uu dandeenya garuu afaan tokko lamaansaa ibsaa akka. Egaa sabboonummaa eega godhattee beekumsa bilisaa eega godhattee piroojeektii uummataa tolchuu sirra jira. Ajendaa qopheessuu sirra jira. Fakkeenyaaf piroojeektii guddaan tokko piroojeektii adda bilisummaa Oromoo Liberation Programii kan tolche. Kanatti aansee yeroo adda addaatti piroojeektii adda addaa tolchanii akka aadaa Oromoo guddisan. Akka biyyaatti afaan Oromoo akkatti guddisan, seenaa Oromoo akkatti guddisan. Kanarratti pilaaniidhaan irratti piroojeektii tolchanii piroojeektii adda addaa irratti tolchanii hojjechuu ture. Kanarratti baay'ee olaansoon keenya teellaa tafaadha. Piroojeektii akka gaariitti qopheeffannee kana guddifna kan jedhu akka gaariitti mul'ataa hin jiru. Fakkeenyaaf Oromummaa masa jennu kana guddisuudhaaf national projectii godhanii uummati Oromoo hundumtuu hubatee sabboonummaan isaa akka biyyoolessaa nama hundumtuu garri caalu qabaachuu gochuudhaaf irratti hojjechuu barbaachisa. Projektii guddaadha. Maaliif? Imaammata jennu isin projektii jettan kan. Poolisii ta'a imaammata na jennee imaammata diriirsanii kan ittiin deemsisan jechuudha. Imaammata haa ta'u gaarii. Sana fakkeenyaaf maaliif barbaachisan Oromummaa projektii imaammata godhan jechuudhaaf. Yoo Oromoon garri caalu even percentagein 20-30 nationalist ta'e namni Oromoo bituu hin danda'u. Oromoon wattaaddara namaa ta'e uummata isaa irratti hin duulu. Oromoon namaaf bitamee deemee dhaqee sitti deebi'ee dhufu. Uummata Oromootaaf keessaa baasa warra gantuuf warra galtuuf. Amma garuu wanta dammaqanii baay'een hin qabneef yoo ilma keessan ta'e, yoo eessuma keessan ta'e, fira keessan ta'e, haammattanii mootu wajjin hin teessu. Inni dhufee si dhiigsaa oola. Yoo uummata Oromoo baay'een isaa garri caalu dammaqe, utuu samma armi distiraagilii goonu kana utuu hin godhinitu isa tokkichatti ol ka'ee mootummaa qabachuu danda'a Oromoon. Kanaaf piroojeektii baay'ee irratti hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Kun wanta bal'aa yeroo baay'ee fudhatanii haasa'anidha. Isa dhumarratti immoo global Oromummaa kan jennu Oromoon akka nyaaphi Oromoo itti himtu uummata biraa jibbee qofaasaa of kutee nama biraa jibbee ofittoo ta'ee nama biraa jibbu miti. Seenaa Oromoo keessatti inni ilaallee Oromoon nama hundumaaf kabaja qaba. Nama isa lolu in lola Oromoon. Eegamoo immoo fuudheetu akka warra kaan garba nama hin godhu. Aadaa Oromoo keessatti dafqa namaa nyaachuun akka duriitti isa ammaa miti. Eega Oromoo bitame miti. Garba nama godhachuun, dafqa namaa nyaachuun, namatti roorrisuun safuudha. Safuu cabsuudha aadaa Oromoo keessatti. Oromoon kanarratti hundaa'ee sirna walqixxummaa, sirna ilaafilaamee, sirna haqa namaa eeguudhaan irratti hundaa'ee
ummata cunqursaa jibban, ummata miidhaa jibban, naannoo isaas haa ta'u, Afrikaas haa ta'u, biyya lafaas haa ta'u, wajjin hojjechuu barbaada. Kanaafitu Oromummaa biyyoolessaa jedhama. Nama jaallachuu, nama wajjin hojjechuu. Garuu Oromoon kan inni balfu namaaf garba ta'uu, namaaf ergamuu ta'uu, namaaf meeshaa ta'anii bitamanii marsinarii ta'uu kana hin morma Oromummaan. Oromummaa addunyaa jechuu keessan isa dhummaa kana. Oromummaa addunyaa. Oromummaa addunyaa kun sirna demokiraasii biyya lafaa irratti akka inni guddatu. Haqi ilma namaa akka eegamu. Isammoo Universal Declaration of Human Rights inni waraqatarra kaa'an san akka inni hojii irratti oolu gochuu barbaada. Sirni Oromummaa. Kanaaf isamma Pan Africanism kan jedhamu jira miti. Pan Africanism from below. Afrikaa hundumaa wajjin sirna ilaa filaameen olii kennanii fudhachuudhaan waan guddaa isuma maal jedhan isaa Eurooppiyaan Yuuniyan jedhan kana Oromoo waan akkasii ijaaruudhaaf uummata hawwuudha. Nama jaallata nama kabajaa nama akka namni miidhaan barbaadu sirni cunqursaa akka badu barbaada. Wal'aansoon Oromoo. Kanaafittuu Oromummaa biyyoolessaa jedhama. Namtanyyooti warra kana garuu fedhidee akka Oromoon nama jibbuu, diina jibbu. Oromoon sirna cunqursaa jibba malee eenyu tokko illee hin jibbu. Sirna cunqursaa, sirna garbummaa, sirna ilma namaatti roorrisuu sanyiidhaan ka'anii, saalaan ka'anii, gitaan ka'anii, uummata namatti roorrisuu jara dura dhaabbata. Wal'aansoon Oromoo. Kanaaf egalitarian demokiraasii dhugaa kan walqixxummaa nama hundumaa wajjin uummata hirmaatee jiraachuu barbaadu kana biyya lafaa irratti akka hin bal'atu. Namoota waan akkasii barbaadan wajjin hojjechuu waan barbaaduu fi Oromummaa addunyaa kan jedhamu jira. Kun har'a nuti uumamaa isaa miti beektaa durumaa kaaseetu falaasama Oromoo keessatti jira wanti kun. Falaasama Oromooti guddatee iddoo kana ga'e jechuudha. Baay'ee galatoomaa. Egaa isin amma jettan kun inni shanaffaan arfaffaan Oromummaa inni imaammata ijaarsaa Oromummaa jechuu dandeenya. Ijaaramuutu irra jira. Attam maal yoo goone, attamitti yoo goone, yoom yoo goone, eessatti yoo goone, eenyu wajjin yoo goone wanti kun akka inni hundee qabatee lafa dhaabbatu akka inni egeree qabaatu goona isa jedhu sana agarsiisa natti fakkaata. Inni dhumaan isin Oromummaa addunyaa jettan kun immoo jecha biyya lafaa irratti amma fudhatame tokko jira. Cunqursaan yookiin gabrummaan eessa yoo jiraate iyyuu nama hundumaa miidha. Gabrummaan nam tokko yookiin saba tokko gabrummaadhuma hunduma keenyaati. Cunqurfamuunsaa cunqurfamuu hunduma keenyaati. Kanaafiti warra cunqurfamanii akkuma isin amma jettanii bifa utuun ilaalin daangaa biyya eessaa keessa jira utuu hin jedhin amantii kam duukaa bu'a utuu hin jedhin yookiin saala isa kamiidha utuu hin jedhin yookiin ilaalcha isa kam qaba utuu hin jedhin cunqursaan iddoo yoo fedheyyuu yoo jiraate inni kun miidhaa qaba. Hariiroo biyya lafaa kanatti jireenya keenya keessatti safuu Oromoo sana safuu sana balaansii sana diigaa jiranii toorri qabatee wanti tokko toora ordersa jedhan kana akka inni toora qabatee hin deemne godha. Kanaaf isaa mormuu isa dura dhaabbachuu isa karaa ittiin buqqisanii karaa ittiin gatan irratti hojjechuun inni kun itti gaafatama Oromummaati isa jedhu natti fakkaata. Baay'ee galatoomaa egaa har'aaf kanuma irratti raawwannaa. Akkuma isin amma jettanii Oromummaan eenyuun iyyuu diineeffatee hin deemu. Oromummaan walqixxummaatti amana. Hariirootti amana. Oromoon nagaatti amana.
Kanaafi nageenya Oromoo irratti nagummaa yookiin fedhii Oromoon nagaaf qabu, ulfina Oromoon nagaaf qabu, ulfina Oromoon heeraaf qabu, ulfina Oromoon seeraaf qabu irratti dhaabbata. Lafa dhugaan hin jirre lafa dhugaa dhoksanii nagaan jiraachuu hin danda'u. Kanaafi nagaan akka iddoo qabatu yoo barbaanne dhugaan iddoo qabachuu iddoo isaatti deebi'u turre jira. Isa jedhu sana hundumaa dabalatee deema jechuudha. Baay'een isin galateeffadha. Yoo isin waan dhumaatti dabaltan yoo qabaattan malee ani karaa gama kootii raawwadheera. Carraa kana naa laattanii waa'ee dhimma Oromummaa irratti akka mari'annu gochuu keessanii baay'ee galatoomaa. Namni Oromoon illee wanti kun dhimma isaa ta'uu bare wanta kana dhaggeeffatee akka nama tokkootti biyya lafaa irratti kabajamee biyya isaa irratti kabajamee akka jiraatu ofii isaa bare Oromoon nama tokko eenyuun gadillee miti eenyuun olis miti. Barcuma ulfinaa abbaas of jala baata. Ummati Oromoo of baree of kabajee isa wal nyaatu dhiisee keessumaa Oromoo keessatti namooti hubannoon isaanii yaraa ta'e, namooti ofittoota ta'an, namoota ana malee hin jiru jedhan Oromoo keessatti summi facaasanii Oromoo irratti galagalchu. Warra akkasii kana qabnee dhaabnee moo'ichatti deemuudhaaf sabboontoti Oromoo harka wal qabatanii Oromummaadhaan wal duukaa qabatanii walloonsoo finiinsanii Oromoon akka abbaa biyyaa ta'e Oromummaa isaa jabeeffatee akka jiraatu, nagaan gammachuun akka jiraatu, mootummaa mataa isaatti akka jiraatu hundi keenya waan dandeenye gochuu qabna. Of tuffachuun nurra hin jiru, waa gochuu hin danda'an waa beeku hin jiru jechuun nurra hin jiru. Namni waan hundumaa beeku hin jiru, namni waa wallaala hin jiru, namni waa gochuu dadhabu hin jiru. Dhagaa xinnoo illee taatu gar tokko duukaa dhaabbannee warratti darbannee keessumaa woboo gootota Oromoo warra the best and the brightest warra lubbuu isaanii nuu kennan warra Oromummaan isaaniin kaasee nuuf jedhanii dhaabbatan akka isaan ol duukaa dhaabbatanii ol duukaa hojjetanii bilisummaa keenya nu ga'aniif duukaa dhaabbannee gorspachaa akka isaan ollaansoo finiinsan bira dhaabbachuun nurra jira. Baay'ee murteessaadha kun. Akkasumas immoo jaarmaa Oromoo warra rakkachaa jiran warra Finfinnee gadi nyaata hiitee lubbuu taphachaa jirtu gootota Oromoo warra lubbuu isaanii kennanii uummata Oromoo lolan qabdeetu waan tokko hin balleessin mana hidhaa gadi ajjeesaa jirtu bira dhaabbannee akka isaan hidhaa kee ba'an. Adda bilisummaa Oromoo of eeggoos gargaarree lafa isaan balleessanitti yoo balleessine gorsa laannee fi akka isaan Oromummaa guddisanii wallaansoon kun walitti dhufee ititee humna ta'an akka humna ta'anu hundumtuu karaa hundaa irratti hojjechuu qabnaa jedha. Galatooma. Baay'ee galatooma Profeesar Asaffaa. Daawwattoota birmaduu hunda keessanii guddaan isin galateeffadha. Yeroo fudhattanii waan nu dhaggeeffattanii fi yaada qabdan, ilaalcha qabdan, hubannaa qabdan, gaaffii qabdan yoo nuuf ergitan immoo fudhannee itti qophoofnee deebinaa. Namoonni ogummaa adda addaa qabdan miidiyaa kanarratti dhiyaattanii yaada keessanii saba biraan ga'uu barbaaddan yeroo mafedheeyyuu taanaan isiniif banaadha. Nagaadhaan kottaa anaa dhufu isiniin jennaa. Fayyaataa ulfaadhaa amma deebinee ol agarrutti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaatti. Galaana keessa taa'eef dhagaan bishaan hin ta'u. Iddoo dhufee dataa deebotaa dhaabinnoo. Balbala isaa lakkooftes lakkoofsa guutuun ta'u. Sobamaan jiraatin gaaffii keef deebiin ta'u. Dhugaa kan jaallatu dhugaa fowwaatu. Sabni dhugaa qabu garboomeen jiraatu. Dhugaa kan jaallatu dhugaa fowwaatu. Sabni dhugaa qabu garboomeen jiraatu. Dhugaa kan jaallatu dhugaa fowwaatu. Dhaloonni dhiideeraa milkuu sabaa nyaatu naala baasalaatu. Anis dhugaa fowwaatu. Nutoo dhugaa qabnaa manni sabaa.
atis anis dhugaa fo'annu nutuu dhugaa gamna. Darbee Profeesar Asaffaa wajjiniin jalqaba.